Dhaggeeffadha. Mixiyyoon nuti duraan hin beeknu jedhanii erga mucaan dhaggeeffadha achi keessa nuti duraan hin beeknu jechaan dhaggeeffadhu sabboonaa qoya mudirraan kaafatina. Aadaa jirreen haasawini kayaasaa egaatis boo maashoo. Aadaa jireen dhaggeeffadhu. Atiis akkuma nasraa tokko haasaa haasni haasaa nasraan jedhaa fuudha addis akkana fuudha. Sabboonaa qoy kaanaan fidadhaa hayyee dhaggeeffadhu. Hayyee. Dhaggeeffadha. Saniifuu akka gaafa san qoma dhahattanii dhaggeeffadha. Sabboonaa keenya achi baasanii mitiyyoo tana Dubaay geessitan eelaa guyyaa isin geema itti naa qabaa jettee achirra gaddeebitu namni iyyaafate hin jiru. Obboleesso. Sii galee? Gaafa san Deemasaa iyyaafadde. Iyyaafadden kun ammaa kun waan hima walitti qabnan durirraa kaasee fatishaa duraa hima walitti qabnan. Sii galee? Ayi fatishaa dura yoo hima walitti qabatan rakkoo siita namaa wajjin dedduwati. Hubadde dhaggeeffadhu kaayaa kee namni gaafa san hanga nu biratti waliin nu beeka dhaggeeffadhu fatishatti irraa akhiran aayira an ta'u mitiyyoon gaafa san namni hin beekne hin jiru obboleesso nama hundaa beeka fatishaa irraa akhiratti ante malee. Daatu janaa jan. Maaliif oduu ati Obboleessa jiree deemdiree hojii wal maree adda hoota. Jarraan kee Baati kan irraa fudhatte jedhaa jira hormuudhaan. Jarraan kee Sabboonaa inni akkana haa godhu kalee guyyaan jummaadha mataa hoolaa tallaa jaabaas yoo isin nyaadhu deebi. way maal haasa'a? Ayyee amma carraan kee jala gabadha. Amma Jarraan irratti kun. dhaggeeffadha nuti hedduun jarjarru beektanii nuti oduu namni hin dhufne oduu namni gastii gubbaa hin dhufne waan facaafannu facaafannaa beektanii amma laal dhaggeeffadha wanni gartee gabaabatti nuti muruu barbaannu wanni taate kottee micoollee lubbuun jirti achii baatee obboleeyyan itti dhiifama gaafattee alhamdulillah maaliif namni yoo gartee nama gartee itti balleesse beeka dhiifama gaafata rakkoo miti micoo karaa suurallee kaatanii hin rabsinaadha dhiisa. Micoo rabbi riskii isiidhaa rabbi reef haa gartee arraabbattu akkasuma guddatti haa arraabbattee waan gartee harkattee haa harkattu hin arrabsina. Kalamaffaadha immoo ijoolleen teenya adeerran keenyaa ijoolleen si koomandoo miira keessaa ba'a obboleeyyan keenya. Haqa keenyaan nu galee haqa keessa maatu si galee namni miyyoo tana keessaa baase Fatishaa fi Abdii Cululleeti. Isaan lamaantu maallaqa isaaniitti baase Dr. Meeram wajjin isaan sadeeni malee kutaa namni sadii kutaa bakka bu'a. Tanaas sammuu kata qabadha. Namni yoo mana walii dalagaa argatee dhaqee haqa. Kanarratti walii gala laal anamma dhugaan dubbadha wallahi billahi kutaa Oromoo kana tokko kan hin jibbuun qabu rabbiin na argachuu. Miira keessaa ba'a akkuma gartee mana arabaa dalagattee maallaqa kee dalagattee haadha abbaa keetti ergatu jirta. Namni kutaa bakka buutee bakka biyyaa baatin jirtu namni gartee ijoolleen sadeen nuuree wajjin. Maallaqa fidaa isin injaanii isin irraa fuudhanii micoo sanachi geessan hin jiru. Namni hundinuu Somaaliyaa keessa garree Finfinnee geessan Dubaay geessan quban qabnu hundi keenya hin kijibinaa dhadhaabbadha. Okay? Ta sadaffaadha immoo ani dubbii deertuun fedhu. Ta sadaffaadha immoo micoon tun gabbaatee ganda namaa arrabsuu takkaa waa xiqqeessuu maarree xiqqeessuu yoo isin itti kaate isiin tunis akka gartee ganda bakka hin buune akka gartee mataa isii bichaa bakka buutu hubadhaa jechuun barbaada. Dubbiin ijoon tanumaa itti fufaa jirra. Amma dura eenyu arabsiisaa ture jaala? Amma dura eenyu arabsiisaa ture dhaggeeffadha. Firoomsa ni dubbata sirraa fuudhuuf hin dhiifamu. Dhaggeeffadha edaa'u dhaggeeffadha eda fiidiyoo wayii takkan arge talo buyyeen akkana lafa teessee jawaala asii kan achi qabattee haasofte haduuba waraabaniin arge dhaggeeffadha dirqiin laayifii fide wallahi eda tumanii fide. Eda tumamtee dhufte wallahi. Coon guyyaa amaleessu. Wallahi. Itti fufi. Ayyee dhaggeeffadha. Rabbi amma ani waa tokko asirratti laal sabboonaan leemmata sabboonaan nama dhugarraa dalagu miti barreessa. Islaamaa miti amantillee waan qaba. Abbaa gadaa maangoo obboleessa bakkalchaa jabaa rabbi biyya arabaa kaa'e rabbi nu jiraachisu dabalii jiraatu. Namtaatti fi boona gaafii takkaan si gaafadha. Hayyeeshi asirratti amma haga qoosne intaloon dubartii miyyoon dubartiidhaa garaa nama nyaatti maa akkana jetti ati wal akkanan goone maali sabboleeyyan kiyya maa kiyyubdan dubartii miti dhiirinuyyuu hin dogoggora anamma dogoggoree edda waan irraa gadi baan sheexaana dogoggorsiise intaloo kanallee sheexaanaa miti ilmi namaa dogoggorsiisuu danda'a wamnummaan fedhee dogoggoruu danda'a furmaanni maali ka jedhu irratti anamma waa lamaa garaana nyaata tokko furmaata isii lama joollee firraa waa deebisuun dandeenye joollee miskiinummaa qabdu joollee oromummaa qabdu irra dubbii fi'uu ani kanaan naan taane amma laal eda mana wayittiin argaani mana dabbalitti meeshaan amansiisan qunxurroo jechuu dhiifa malee na godha
Qunxurroon amansiisanii bakka ta abdii fa'aa akkana godhee abdiyyee fa'aa abdiyyee sana abdiyyee fa'aa akkana godhee maali jedhanii dubbii tana gamana xoofan. Dhiisaa ijoollee tanneen wallaahi dhiisaa fatii abdii horoo kan ijoollee duraa as turte kanneen Saayiba Muniiraa fa'aa as waliin turan suutii kana hin beekan. Ijoolleen tun ni miskiina akkuma Booti diingadda makka dheeteetti waa kana feenka duriyyee. Ayyee qoyka abboo qoyka ijoollee tanneen irra waa oofuu akka reefumtan abdii fi sabboonaan oofan kana maqaa adda addaa namarra kaa'u nama miskiina nama naman tuyne kanarraa illee gadi bu'a furmaanni biyyoo kanaa maal ta'uu qabaadha barbaachisaa nama furmaanni arsii cikichikii osoo hin taane namni dalagaan bira jirtu akka ilma Oromootti dalagaa galchanii jawwaala harkaa fuudhanii tiktookii gubu. Bas. Dhaggeeffadhu yaada kiyyaa fi abdiitti irratti dhaggeeffadhu. Hanga miciyyoon tun Fatishaa wajjin xayyaara goottee Beeruuti moo biyyi mucaan jiru sana achi dhayitutti furmaanni jiru. Yaa sabboona ila dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhaa sinuu dhaggeeffadhaa. Isarratti miidiyaa irratti barte akka namni jalqaba qoqoy namni jalqaba dubrummaa irraa fuudhee dubartiin hin dagattuu jaan akkati micoon isarratti haasawaa baratte dhugaa jirtu kun. Dhaggeeffadhaa mee yeroo takka. Isarra baratte caalaa oroo haasaa hin jedhin haasawuma jaalalaatu. Yaa ayyaan tala baadiyyaa. Baareen deemuu qabdi faamilii sagalee ta'a. Baareen deemuu qabdi kannaa bareedu. Qo'aa isinii kun dhaggeeffadhaa jettanii wanni dubbii nutti himaa ooltaniif maali dadhabne wallaahi isinii hifannee namni nama ifata. Ati diyaasfooraadhaa hudduu boolla kaytarraftu maalitti goota? Wayi. Itti qabee maanta yaada akka takkan yalla. Hirriba nama dhiiftanii sheer laayivii teessan dura godhanii. Tokkoffaa micoon eenyu maqaan isaa Allahumma salli ala Muhammad Fatishaa. Ganama subii jirtaa isaati lubbu. Subii miti galgalaati. Tayyib maali Allahumma salli ala Muhammadiin. Maqaan na yala abadde haa. Ayyee. Maqaan na yala abadde maqaa isaatiin yaadatu jira. Micoon isa jaalatti. Jaalala isa narkadhaaf xiyyeeffattee biyyaa baate malee kaayyoo dalagadhee firraa jijjiiraan biyyaan baane. Innaa lillahi. Wallaahi wabillahi. Micoon kaayyoon isii takkaa fi takka qofa. Mucaa harkachuu. Kattina baabatu jala naasena nam tokko lan dubbatin Apa jirti yaabo dubbiin nutti tole irraa tokko fi bubbee itti fufi lubbu alla yaabo garti Itti fufi. Kaayyoon isii mucaa san harkachuudha. Oromo please. Yeroo hunda waa'ee micoo tanaa ajandaan godhatinaadha. Isaa jaalala keessa naqe dubartiin nama jaalatte tokko dallawa meeqa cabsitee tokko irratti dhaabbatti jaan. Isinii galee? Micoon tun isaaf jetteeti laga dila kana qaxxaamurtee dhufte. Amma laga tokkichaa kana achi bahuu diddaa. Wallahi billahi telefoonee artitti hin galuu jirti. me bannaati haasofni mucattiin uute mucattiin bullaa iji marti waa argitee iji jala waa hafani waa argitee hafita. Ay ummata keenya kana wallahi billahi. Intalli ziinaa Micoon tun laa. Haala kanaan qabriin keessi hin qotamtu intala baadiyyaa. Dhaggeeffadhaa micoon tuni ol baafattee ani Fatishaa malee hin jiraadhu jechuu dadhabdeeti yeroo takka Harargee yeroo takka uummata Arsinaa isinii balleessii dhiifama. Gizee ammas achi as garagalte waan Fatishaan dhufeef jecha hanga tana duraa maaliif dhiifama hin gaafatin Fatishaan Dubaayii dhufnaani as deebitee dhiifama jette. Because isa jaallatti gaa girri kanarra dhiisaadhaati ijoollee tana waliif fuudha. Yoo inni didde isaa fi abdiyyee waliif isii fi abdiyyee waliif fuudha. Bakka wallahi micoon bakka jaalala isaatii kan godhu jira wallahi micoo tana. Kerana nyaatiin yeroo takka takka. Isin ammoo karaa bira fuutanii tasii wal fixan. yoo fixatte gaafii irraa qaba isii irraa wanti irraa jechuun intala baadiyyaa gaafii irraa qaba yaada keemee bilchaata maqaa jeelchifiti. Ani fixeddiin jira ijoolluma tana lamee waliif fuudha please. Ajandaa biraa hin jiru jaalalaatu akka nama godha dubartiin gizee si jaallatti waan dilata Ayyee gara Itoophiyaatii fi biyya abdii horoodhaa waliif yaada tokko qabdanii itinirraa fudhannee jirratee fi abdii horoodhaa sabboonalleen yaada tokko qabdanii galatooma. Bubbee itti fufi manaallee qophiliinki godhaati waan isin hin jaallee godha.
Tokkoffaa irra mana taa'aaf qophiileen gisheer godhaa achirraa yaada bilchaataa namni kennatuun dirqama. Mucattii takka jaalalli gara nu taajisee takka gara na deebisa yoo jetta mucattiin tun odoo dalagaaf karoorfattee biyyaa baate tokkoffaa irratti tiiktookarra laayivii tiiktookaa kanarra mokkortii mucattii akkana fakkaatee tanillee akka yaada bubbeessa gureetitti fatiin akka namummaatti gargaaruu danda'a. Mucayyoon jaalalaan qabamuu dandeetti. Bakka kanatti immoo dubartiin ansi jaaladhe jettee ol baaftee himatu waan hin dandeenyeef rabbashaa jirti yaadni mucattiin bilcheessitee jette kun dhugaa ta'uu danda'a. Dhugaa ta'uu danda'uu isaa mucattiin amma fatishaa argachuuf jecha boolli isiin hin seenne hin jiru. Waan ofii dura haasofte san illee dachaaftee arraabuun dirqama kun waanuma jaalalli qabu waan ta'eef abbaa biraatitti haa heerumtuu kanaa miti. Hin danda'ama fatisha irraa qabame mucattii yoo jette keessaan shamara ittisiisanii gaafachiisanii fatisha heerumu. Walaa abdii walaa abbaa maali? Ka isiin irraa qabamte fatiyye qorichi isii fatiyye paramastaan mataan si dhukkubee yoo paramastaamoolii si barbaachise kiniinitiif nyaachuun hin danda'amu. Paramastaamoolii masi fayyadamu. Bubbee asirra wanni sinjoota akka micoon tun erga fatishaa biraa hojii deemte takkaa boochii ni beekti. Gaafa fatishaa bira jirsan bar guyyaa rabbiin qaburan moo boochi bal'aa bisa birte jaalallee qabduuf himuu bira kuttee ni boochi micoon tun wallaahi isinii galee. Kanaafuu madaanitiin isii nama biraatii miti fatishama. Fatishammaan intala tana takkaa fuudhu takka jalqaba. Aboo shari'aan afur ayyamte Galatooma dhageeffadha. kanaaf booda gabbaaneeti kadhannaa fi yaada keessan ta'e irraa fudhannee jirra. An kadhumaa wanni hin dubbaddu caalaa kadhumaa kan hin dubbaddu. Fatishaa yoo azzala jiraatte obboleessa kee yoo azzala hin jiraannellee saayibban isaa biraan gaha. Fatishaa shari'aan afur ayyamte obboleessa kee. Waraabada. Shari'aan afur ayyamte. Ta afuraffaa godhi feetota sadaffaa godhi feetota lammaffaa godhi feetota tokkoffaa godhi micuma tana nurraa fuudhe. Ijoolleen arsii barnoo jedhaa jirti. Jaalalaatu micoota naqatachuu fi takkasuma. Wanni shawwadamta dhageeffadhu nama wanni shawwadamta tokko dhageeffadhu wanni ijoollee arsiitiif fatishaa olif fideen jiru. Mucattiin fatishaa jaalatte arsii hin jaalanne wanni ijoollee arsiitiif fatishaa olif fide noo jettee dhiifte benti bilaalu noo jettee wanni galchee jiru kanaa biibi. No ani wanni jettu jiru ijoollee arsiitiin miti. Maqaa yaamee fatishaa jedhee fatishaa anama arsii hin jenne. Bubbeessa gureessu oomishni agartu. Maawa arsiin horata caalaa nuyi fatisha horata. No an nama dhuunfaatiin yaamu jira. Nama dhuunfaatiin yaamu jira. Fatishaa je'eetiin maqaa meeshiin godhee yaamu jira malee arsii jee maqaa meeshiin godhee yaamutti hin jiru. Fatishaa obboleessa kiyya. Shari'aan afur hayyamtee feetu afuraffaa godhe feetu sadaffaa godhe feetu lammaffaa godhe. Micoon tun jaalateetiin takkachuu taaltee takkasu taaltee as olii ga'u wixxifatu jirti. Please nam dawaan miyyoo tanaa siifii si qofa. Micoo tana fuudhi. An arsiis jechaa hin jiru harargees jechaa hin jiru biyya maqaa hin dhoofne. Nama dhuunfaatiin maqaa kaasee micoon tun gaafa si bira jirtu gizee gastara si hojjetee si haasuytu. Boochee ilmimmaan xaragattee kabaja siif gajjattee si wajjin haasofti. Akka feetu waardiyaa manaa goraduu feetu waardiyaa kushinaa goraduu feetu waardiyaa gibbii goraduu ginammoo maquma jaartiitiin gartee micoota na fuula isii duraa hin badin. Dubartii yoo fuula isii duraa badde nama dila waliin fixxi. Wallaa isi jaalattee fuula isii duraa bannaan waliin nama fixxi. Intala baadiyyaa takkitti akan tajaajila qaban bu'aa. Hayyee galatoom intala baadiyyaa. Fatishaa waan takka barbaannu waa kaawwatan malkan ta'e. Yoo ni fi jaartillee qabaatte jaartii sadaffaadhaa wajjisee kan naasumaan qabadhu micoota nu fayyise rabbirraa fudhatta. Fakkeenyaan nasiraan olee nu ta'e. Hayyee leenca tufe. Duraan dursee galatooma ulfaadha isin hundinuu waan bareedarra jirtanii dhimmi isin qatar jirtanillee as qaataa jala kana jira dhimma maa isin nama tokko dhiifama gaafattii ganda tokko katuu itimaa dhiifama gaafattiidhaa miti dhimmi ijoolleen teessanillee irraa haasawaa jirtu nama isii bakka sanii baase nama na baase kajettanii nama san baaftee haa himtuudhaadha yes kun waan gaariidha gama ta'ee gamana ta'ee san himuun dirqama tokkoffaa mucattiin akkuma isinuu jettanii waan isii akkana godhaa jaalala namni jaalatee dhabee waan qabatu hin qabu dalagaan ittiin tolu nazaafaa yuun nazafatu isa lammaffaa immoo fatishaan osoo du'ee torba gubatee hin fuudhu mucattiitan abadan jaalattanii jibbitanii wallaa hin fuudhu
Ijoolleen arsii Maali ati shamarran wajjin arsiitti fuuta? Ati wajjin fuuta? Ay, Buse Dita duraan maa jaalala qabsiise illee. Aboo Dita ka wajjinaadha. Dita kun soon isaa ka meeshaan isaa tuqitee feete kaatee. Mee yeroo tokko caalaa bu'uudha salaatu jedhamee koo caalaa. Meekoo yaabdi. Caalaa oolota. Ayyee roobsaan itti roobsaan. Roobsa koo. Akkana taanaan bare fakkeenya. Koo roobsa. Koo yaabdi dubbadhu yaabdi dubbadhu qabu yaabdi. Ilaa bu'uudhaan salaatu jedhaa dhageeffadha jara kenna. Miceewwan tuni wallaahi waan bareedin isaallee hin qabde dhageeffadha. Namni nama cabse ufiyyuu cabaadha dhageeffadha jara kenna. Miceewwan tun wanni isiin taate hin jiru fokkattuu miti kunoo funyaanis ijas harkas lukas dhaabbiis waa hunda qabdi sii galee. Watakka nama hin cabsina. Nama hin geenne nama cabsa koomantiin illee nama hin cabsina. Leenco makana gaafadhu mee leenco makana waan maal ta'eef Fatishaa mucattii tana fuudha. Ila dhageeffadha jara kenna. Koo hin fixadhaa mee akkana dubbatina koo. Caala koo hin Fixadhee koo mee koo hin dubbadha. Ila waan bareeda yes. Andeemu edha koo salaatu edha. Ila nama cabsuun illee faayidaa hin qabu. Micaawwan tuni dhaaba qabdi. Qomantii qabdi waa hunda qabdi bareedina qabdi hin qabdi isin tarti warra qomantiiyyuu. Dhugaa yoo isinitti meecha. Isin tarti guutuu keessa warra qomantii sala achi qaabbattan harmalloota warra qomantii kana guutuu isin tarti. Fatii yoo micattii tana fuudhellee iddoon fatii irra tarti malee fatii itti gadi hin qannaftu micattiin tuni. Micoo miskiinummaa gaqqabe malee wallaanii Micoo bareeddi. miskiinummaa qabdu. Micoo yoo fatii jaalattee sii galee jireenya ofii guutuu dhabdi. Gaafa jalqaballee walitti dhufte fatiin micattiin tun gargaarsaaf walitti hin dhufne jaalalaan walitti dhufte dhugaa jirtu yoo dubbanne jarkeen mi'attii saayikoo isii tuqame. Jaalalaan sammuun isii tuqame. Kanaafi fatii yoo dandeette Abadan fatii ilmi keenya hin fuudhu. Aboon fuudhuu dhiisi fatii sammuu fatii sammuu tantee keessa raseetama yoo fuudhu Abdii dhageeffadhu yoo fatiin diidee fi sumaatu gartee shawitti wajjin lama godhata if qabi siituu yaada kana fide waan Aboo usi atu singiliin hin jirtaani jaartii lama fuudhan takkatti ma fuudhe karaa fuudhe dhageeffadhu kanaafuu koo hin fixadhee dhumadhee ba'aa immoo fixadhee ba'aa dhageeffadha kanaafuu jecha warri koomantii hin arrabsitanillee mi'attii tana hin arrabsina mi'attii jaalala itti jedhe taanaan hin arrabsina fatii yoo ka fuudhu haa fuudhu akkuma sii galee miidiyaa irratti nutti fide fatiin maan jettanu bar maqaa mi'attii tanaaf himasa ta'e dhugaa jirtu yoo dubbanne boo haqa dubbadha wallaahi dhugaa jirtu dubbadha maqaa micoo tanaatiin jalaa wal dhufaniif himasa ta'e an dhugaa jirtu hin dubbadha bakka ga'ettu jecha kanaafuu galatallee sii ooltee jirti fatii mi'attiin tuni atillee galata ooltee fi jirta isiinis galata sii oolte waan ta'eef micoo tana fuudhi obboleessoo nurraa gattas gabbaa gattaa warri arsiillee sii galee arsiin namaan horattu jaartii abbamatu horata hin kijibdan isiin fasoche jaartii abbamatu horata yoo itti hiyyoomatelle yoo itti duroomatelle abbama horata malee isin warri koomantii hin horattan hin kijibina na qaabbatina fatii fuudhi dhaamsa kiyya xumuradhe. Okay amma caala. Gaafii kiyyaa deebisuun buusin maaliif hin fuudhe fatii waan maal ta'e mucattii kana fuudhe Okay. Bubbeen koo yaa na gaafatu. Jaljalna koo bubbeen na gaafatu. Okay bareedaadha kun waan bareedaadha. Tokkoffaa dhageeffadha. Wanni bubbeen wannaan hin fuunee fi wanta biraatiin mucattiin akkuma abdiinuu jedhe rakkoo qaqqabe malee wallaahi dhaabbatallee ajaa'ibatti qabdi. Garuu rakkoon bareedallee fokkifti durummaan fokkataallee bareechifti. Yes kun jecha fudhatamaadha. Ani gaafii namni gaafii adeemsaan naaf falma malee arraballee hin beeku. Tokkoffaa dhageeffadha. Wanni isiin amma hin fuudhamneef osoo yoo dura akka awwalaa saniin waa'ee jaalala ofii bichaa irraa dubbatte onneen isii cabte kana firaa miti alagaa nurra qabaa jechuudha. Garuu osoo akkasumaan teettee waan san galmaan gahatte akka nama adaba yoo duraa jirtu saniin teette yaa waan bareeda akkana. Amma isiin achi deebiti kaan birreetu halkan afur bara bule kaan birreetu achi hin dalagu kaan birreetu kaan na baase kaan birreetu kaan haasoyti. Hin badde amma kanaafin hin fuune malee osoo akka awwalaatti adabaan teette wallaahi dhaabbatallee hin qabdi. Bareedumsallee hin qabdi rakkoodha malee rakkoo waan nama hin goone hin qabdu jaran hin beeytan. Fokkata bareedaa fokkata. Sigalee malee saniif malee wanti biraatiif dogongora namaa rabbuu namaa dhiisa namaa miti sammuu fatii keessallee ati hin jirtu. Fatii keessa odoo ati jiraatte fatiin intala tana itti deebi'ee gargaaru mirga qaba namni na daangessu tokkollee hin jiru. Manim maamataachuu nagareen lame afaan keessan adabadhaa ta'a hin gargaaraa wanna fiddan hin jiru jedhee jira. Sigalee ammallee hin fuudhaa wanni fiddan hin jiru yoonni jedhe shamarra arsiillee takkattiin mucaa kana dhoorguu dandeetu hin jirtu. Dhiirri arsiillee akkanuma itti heerumuu eddanii dhiirri faanti fuudhu ootan. Fuudhuu qaba inni jaalanna.
isin jaalanna isin jaalanna amma leencaan kun bubbee akka hin meebse kaatti isaaffatidha moo dubartiidha moo dhiira inneeti yaadne. egaa bakka odoo dubartii taataniitti naaf dhiirra fuudhuu qabdu. Tu darbee akka isaa hadasaa fi basoolee nyaataati nama hin fuudhu jaabar. Ani hin fuudhu faajii mataa kee ibsa dandeessa. Okay. Jalfato. Caalaan Awurooppaa jira. As Arabiyaan jiru caalaa. An Awurooppaa jira. Awurooppaa jiraadhu feetu bakka feete jiraadhu mataa kee bakka buuta waan taateef. Akkasiin. Yaa ila bar yaada kiyya. Yaa eeywa maali beeyta yaada kiyya durla yaadaan falmaa isin arrabaa miti bara marraba hin jiru caalaa maal taate. Yaadaan falmaa. Ayyila kun arrabaa miti kun sunnaadha ayyee. Arrabni TikTok irra sunnaadha. Amin jedhi fudhadhu sunnaadha. Waajiba salaati sunnaadha. Warri caalaati fuudhattanii michoon ijoollee teetan feetii isintu fuudha dirqama fuutanii. Ayyeetti fufi. Ijoollee teena keessa illee ani biyya jira. Biyya jira kun. Wallahi Amma dhaggeeffadha sabboona miidha. Laala amma dhaggeeffadha gabaabatti jechuudha. Dhugaarraa gartee rabbiin kan rabane fatii nama akkamii nama gaariidha nama amala qabu nama gartee gandummaa hin qabne nama amantii nama hin qoonne nama qulqulluudha mucaasan durraa hin jaalladha. Akkamitti dhufe yoo ta'e immoo duraan isuma sirba taphatuun beekaa achirraa micoodhaan eegaa walitti firoomanii fooloo duraan 1770 qaba gaafa isiidhaan wal baratan dhaggeeffadha. Isinilleen ittiin beekame isinilleen ittiin beekamtee wal fayyadanii garuu ammoo inni waan gartee dhiibbaa takka irratti hin goone akka oromummaatti akka obbolummaatti fite bakka sanii isin ammoo jaalalatti fudhatte. Kana jenneeti goolamnaa jechuudha. Kattaan ammoo hawaasni gartee jala jiru kan gartee koomentiidha. Isin warri gartee waa hogganu isin warri gartee waa murteessu. Isin miira keessa galtanii bakka hundatti waan laaqina. Namni asirratti taa'ee haasa'u kuni koomenti taatana eega. Koomentiin tun nama miira keessa galcheeti. Bakka gartanitti wooma bareedduu ofirraa baasaa malee. Silaan gootanii harka keessa ni barreessi. Harka keessan kana fayyaa rabbiitiin kan. Waan fokkottuu gartee itti qaanfattu hin barreessin. Yoo dadhabde dhiisiituma dhageeffadhu malee koomentiidhaan nama miira keessa galchatanii karaa fuula rabbitti illee fitti hin balleessina. Ani tana obbolummaan isinitti bakka obbolummaatti. Biyyeen isin haa nyaattu yoon jedha abaartaa isin abaaruun fedhu koomentiidhaan wooma babbareedduu fa'aa barreessi.